Nagaan Waaqayyoo inni sammuu namaa gararraa ta'e isiniif haa baay'atu. Kun boonsaa addisuuti. Amma ergaa gabaabaan isiniif qabadee jira. Innis jalqaba mootummaa Waaqayyoo moo fedhii keenya dursina kan jedhudha. Ati jalqaba mootummaa Waaqayyoo moo fedhii kee dursita? Dhalli namaa yeroo waa gochuudhaaf jedhu bu'aa isaa yaadaatu hojjeta. Kun waan dhugaadhaa, waan sirriidha. Namni yeroo hojjetu waan argatu yaadaatu hojjeta. Yeroo deemu lafa ga'u yaadaatu deema. Yeroo baratus baratee xumuree eebbifamuu isaa yaadaatu barata. Namni yeroo mari'atus mariisaa mari'atee bu'aa mariisaatii yaadaatu mari'ata. Kanaaf jalqaba hundumaa dura mootummaa Waaqayyoo yaadaa hojjechuutu nurra jiraata. Jiraachuu dura mootummaa Waaqayyoo yaaduutu dursa. Hojjechuu dura mootummaa Waaqayyoo yaaduutu dursa. Nyaachuu dura, ba'uu dura, galuu dura, barachuu dura wanti hundumaa dursee jiru mootummaa Waaqayyoo ta'uu qaba. Kanaaf jireenya keenya keessatti jalqaba mootummaa Waaqayyoo moo fedhii keenya dursina. Sagaleen Waaqayyoo yeroo dubbatu Wangeela Lukaas boqonnaa 12 lakkoofsa 22 hanga 31 yeroo dubbatu. Ergasii Yesuus bartoota isaatiin kanaafis isinittan himaa jiran keessaa namni tokko hammam yaadda'ullee bara jireenya isaatiitti yeroo gabaabaa kana dabalachuu danda'u jiraaree? Egaa waan xinnoo akkasii iyyuu godhachuu ergaa hin dandeenye isa kaaniif maaliif yaaddoof suree? Daraaronni bakkee attamitti akka biqilan guddatan ilaalaa, hin soqan, hin fo'anis. Haa ta'u iyyuu malee Solomoon mootichi inni ulfina guddaa qaba ture illee isaan keessaa hamma isa tokko akka hin uffatin isinittan hima. Egaa Waaqayyo biqiltuu har'aa bakkeetti argame bor ibiddatti namooti akkana bareechee itti uffisa ergaa ta'e isinitti immoo hammam caalchisee haa uffisure? Isin warra amantiin itti irratedha malee isinoo yaada keessan waan nyaattaniif waan dhugdan barbaadutti hin hidhinaa, yaaddoodhaanis hin dhiphatinaa. Warri biyya lafaa irra Waaqayyoo hin beekne hundinuu yaada isaanii isaan kanatti hidhanii jiru. Soora kana argachuu akka isaan barbaachisu abbaan keessan hin beeka. Duraan dursitanii yaada keessan mootummaa isa barbaadutti hidhaa. Kana malees kan barbaachisu hundinuu immoo isiniif hin kennama jedhee. Amala nama kiristaana lammaffaa dhalatee keessaati kan mul'atu. Jireenya isaa keessatti iddoo guddaa kan qabatu. Nyaachuu isaa caalaa, uffachuu isaa caalaa, deemuu isaa caalaa, wantoota garaagaraa gochuu isaa caalaa iddoo guddaa kan qabatu jalqaba mootummaa Waaqayyoo yaaduu isaati. Jireenya keenya keessatti yaaduu qofaadhaan jalqaba mootummaa Waaqayyoo ibsuu hin dandeenyu yookiin gochuu hin dandeenyu. Gara hojiitti kan ittiin jijjiiruu dandeenyu keessaa akkuma sagalee Waaqayyoo dubbatu Roomee boqonnaan 10 lakkoofsa 10 irratti namni jalqaba gara isaatti amanee dubbii isaatiin afaan isaatiin dubbataa'edha. Kanaaf jireenya keenya keessatti mootummaa Waaqayyoo ibsuudhaaf arraba keenyaan namootaaf ibsuu dandeenya. Hiriyoota nu bira jiraniif, maatii nu bira jiraniif akkaataa garaagaraatti ibsuu dandeenya jechuudha. Kanaaf isin yookaan ati jalqaba jireenya kee keessatti fedhii foon keetii dursita moo jalqaba mootummaa Waaqayyoo dursita? Jalqaba mootummaa Waaqayyoo yaaduu keenya agarsiisuudhaaf meetiriiwwan yookiin yeroo wantooti garaagaraa ittiin jiraatan keessaatii yeroo keenya Waaqayyoof hammam kennina jireenya keenya keessatti? Waaqayyoo kurnee nuti kaffalu duwwaa barbaadatu hin taane sa'aatii qabnu keessatti jireenya keenya keessatti yeroo keenya Waaqayyoof hagam kennina? Tariitii sababa garaagaraa kaasuu dandeenya. Wantoota namoonni jedhan tokko tokko keessumaa biizii wanta jedhu jechuudha. Biizii jechuun akka namni tokko jedhutti being under Satan yoke jechuudha. Kana jechuun namni biizii ta'e, namni yeroo Waaqayyoof hin qabne waanjoo seetanaa jalatti jira jechuudha. Namni akkasii immoo jalqaba mootummaa Waaqayyoo gochuu yookiin immoo jalqaba mootummaa yaaduu hin danda'u. Waaqayyoo sanbata qofaa akka nuti wal arginu hin barbaadu. Guyyaa keenya guutuu, ji'oottan keenya guutuu, waggaa guutuu, umurii keenya guutuu akka nuti isa waliin taanuu barbaada. Kanaaf jalqaba waan hundumaa dura mootummaa Waaqayyoo yaaduutu nurra jiraata. Jalqaba mootummaa Waaqayyoo jedhiitii ofitti himi. Jalqaba mootummaa Waaqayyoo jedhiitii obboleessa keetti himi, obboleettii keetti himi, maatii keetti himi, hiriyoota keetti himi. Jalqaba waan hundumaa kan dursu mootummaa Waaqayyoof qajeelummaa isaati.